Ati namni jaartii ofiiti biyya ofiiti irratti hin duune dayyuusaa baga kokkee qabde rakkoo anamma fide gara asirratti abbaa bira dhugaa haa jibbu baxaamitti fidhaa dannaqe wallaahi fide garalle. Namitti kaleessa rabbi jedhi istorii nakaadhu naa isin jedhaa turte arra fammaltee isin beeku jechuun dogoggora kun. TikTok ini miti Israel simayu hak gote bakka jirtu geessite ulfeessuu qabda tureeyyu kun waan kanuma jettanii garatti guutuu qabda tureeyyu osoo siidhan Orang jarrabna wajjiniin jiran kunis dhugaa jiru uwwaalaniiti isiidhaaf falmaa jiru yeroo sanaan ammoo na jabeessaa jira jechuudha osoo akka kan keessatti dhugaa jiru dubbatanii isiin soba dhiiftee dhugaa jiru lafa keesse andamtaa giifti isirraa wannan fudhadhu itti dabalee nuuna kennaafi isiin nama taate dalagattee Giftiin amante giftiin lafa jira hin kennitaafi isin araartuu. Giftiin lafa jira. Maal araartuu re? Giftii kennaafan maallaqan kennaafi. Isin araartuu re? Ilaal amma illi kiinatti qabattee jirti. Dheengadda miira keessa nagalchitee jirti. Tiitokii kiyya yoonaa deebiste nan kennaafi. Jannummaa kiyyaan tiitokii kiyya harkaa fudhadheen dhufee jette. Marraa sadii immoo darbeeti iimela keessa seenuu hin danda'an. Iimela keessa ba'ee jira. Kayru ati amma laal lama wannoon jedhin ka. TikTokii eega kenniteef irsaam dagadhu kennaan kennaadha. Namni TikTokiin kennaa miti doktor wanni sii galuu qaba wal irratti kennaa miti. Ergisa. Saanuu erga ergisattee kaatee maallaqan sii kennaa jette. Maallaqa sana naan kennine. Maallaqa sana naan kennine natti deebitees immoo naa dhiisii naan hin jenne. Yeroo baaraaliin mana sii ba'u jammaru achumaan bilookiin of jalaa na geggeessite siinii. Jechaan wallaahi sii hin kenna jedhee osoo ka jiraadhe ta'eetii wannan gaafadhi tokko hin jiru. Akkana yoo gootanoo ishee yoo ati isiin kunillee ijoollee daa'immanii isin araarsinee warratti dawwalattanii wal fuutanii walumaan guddattanoo. Sun bareedaadha gaa sana jennaani warra harkaa qaban sun jaratu gorsee as erguu jira beektaa. Amma erga farmaaksite immoo keeruu dhufti maali jedhaa jirti beektaa. Sichi dhuftee jennaanis naan hin bultu beeki. Waa innaan buluun siin jiru. Yoo harka yoo fuutanii natti ergitanii bakka hin jedhetti ergitanii rakkoo tokko qabu. Achitti immoo amanee sagaleedhaa siidhaan deebisu. Eessa jirtaati? Oomaaniin jira. Suudirraa oomaan dhaquun hin danda'ama re? Hin danda'ama yee. Yoo isin oomaan dhufte hin araaramtaa? Nan araarama yee nan araarama. Achumatti yoo dalaydee qeerroo mafaa bira teetteetiin atillee dalaydee birrii biyyatti ergattanii waa bitattanoo mana fa'aa ijaarata. An kanatti hin galu doktor kanatti hin galu. Laal amma qeerroo bira teesse naan araaromtee jedha naman dhaqu biratti naman fedhe biratti bakka hin kaadhetti yoo sinnaan araaramti ta'e karaan kiyya banaadha. Eshi qeerroo biran ta'u? Hin ta'u bar qeerroon harkaa fuudhee dubbachuu jira bar qeerroon ofii harkaa fuudhee dubbachuu jira bar. Ati qeerroo hin shakkite? Nin shakka gaa'ee nin shakka maal ilma dhiiraatiimi. Amma yoo dubartii biratti na argitan laal dubartii biratti yoo na argitan rakkoo tokko hin qabu sun. Eshi. Amma furmaanni maali ree maali jetta qeerroo kiyyaati? Maal irratti walii galtame maal irratti araaramtan? Isin araarta wallah. Iyya Allah. We will try. Amma namitti illee namni intalo olii gadi ofuu harkisuu barate namni homa itti himaa garuu nagaa caala. Ani mootu atillee bakka amma namni baay'een Oromoon si barate isillee Oromoon baratanii moor osoo wal jaalattanii wal fuutaniitiin waliin jireenya keessa naga tokko hin gaafatan jedhee yaada osoo. Mucaan jaallattu jedhama jedhaa jira bar. Mucaan jaallattu mucaan fedhu jette jedhaa jiru malee an sagalee sirraa iyyuu hin dhageenye suma jarri jedhaa jiran malee. Siigalee. Mucaan jaallattu jedhani yar.
Mucaan isa barbaadaan jirtu kan jedhu tokko siirraa nageenye. Jaalalan barbaadu kan isin jette immoo jaalaluma dhiiraa maammadoon barbaadu yoo jette ka ta'e immoo duraanuu na jaalataa turte.